الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا شاينا لكن جرت أرجمتن نجان كينيا بكجرتن تسناقا كابو بقى جراتني بقى جمتني يوم الدنيا جا كهرة لمانين دفنيرة يسلي سبب نساء يفهم سبب نساء أبوليتين توكو كيسان دفته واي غايلا شيتين كاول كابته وكهريا غنا غايلا تنسينه هريو ما كيسا جران غرومو ماتين غوتو ما غوتو تفرشي غوتو ما غوتو akka beekan kan isaanis akka beekan jettee yaada waliin uteessistee turte yaada sammee ani yeroo baay'ee kanarratti dubbadhee jira afaan warroota dhiiraa keessaa yaada kana gorsa kana akka isiniif dabarsuuf malkaan wajjin dhufneetu jirra inni sunillee maalinni chaafi dubbachuun qabamti waan jiru innis maalinni nan jaaladhe ergan dhufee Dubaayin jiraadha oggaa sadi fixee arfaffaa ji'a tokkoon boodan eegaraa ani garuu dhufee oggaatti waraqata kara warra kootii ergee warri koommoo waraqata isaa fudhachuu hin dandeenye sababbiin isaa mucaan duriyyeedha ani immoo jaalalaan nan jaaladha achi warri koo waraqatallee deebisanii nuyi jaalala waan ta'eef akkuma itti fufetti wajjin hin turre garuu yaa ta'u malee baay'ee shamarran olii gadhoofadha shamarran olii gadhoofaa baay'ee haasa'a maatinis kanumarraa ka'ee ta'uu danda'a garuu mee maaf kuni ta'uu danda'e me warroota dhiiraa bira kan jiru kan nuti kan irraa hubannu irra keessa isaanii kan jiru isaantu beeka waan ta'eef isin sirriitti hojjetanii waa'ee keessan beektu waan ta'eefidha jechuun nuti kan isin himnurra ofii keessanii kan of himta wayi sababbiin maal inni ergaa dhuguma jaalatan ta'e hundaan dhungatanii hundaan himatanii si'an sanan beektu maal jechuudha hundaan dhungatanii hundaan himatanii aha gawaan dhoksitan qabdu jechuudha. Namali gara nama keessa seente ilaalu qabdaare. Ruubii nutti immoo jechuudha hundi caalaan harka isaanii keessa jira. Xumurte egaa kabajamtoota chaanaalii keenya jala jirtanii bakka jirtanitti nagaa isiniif ta'u jecha egaa caafisaa isheen oofteetti anillee wanta kana irratti badaa dubbachuusaa fedhiin qabu maaliif hojjettanii karoora abbaatu beeka. Ila caalatti yeroo darbe waan ta'e dubbannee turre tokko maaltu isin beekaa abbaan abbaasaa beekaa karoora namaa keessa maaltu isin geessisee jedhu koomentii ari'eeraa hin jedhe. Kanaafiyyuu waa'ee nama dubbachuuni ulfaata abaluun kana naamni jechuun ulfaata. Ani irra waa'ee akkasii irratti badaa dubbachuu akkuma isin jedhe badaa karoora namaa keessa galuun fedhiin qabu. Maaliif karoora abbaatu beekaa waa'ee jireenya isaa waa'ee karoora isaa waa'ee hojii isaa waa'ee kana abbaatu beekaa malee waa'ee karoora namaa keessa galu miti garuu ishee maal jette haalatti yaada akkamii qabdu yaada akkamii naalaattu ishiin jetteef malee wanta akkasii dubbachuu fedhiin qabu jechaadha. Edda isheen akkas jette egaa shamarran aarii maali ariyootoo hin ta'e dhiirri kamiyyuu shamarran fa'aa naasaa nama tokko fa'aa naasaa. Haasumni koo akkaataa qaba garuu amma onlaayinii irrattis maayii irrattis bakka samuusaa bashannansuus abbaa barbaade haasa'uu ni danda'a. Inni sammuusaa bohaarsa ishee suni hoo. Isheenis haasa'uu dandeessi. Kun immoo wanta biraa keessa nama gashamti. Haasa'uutu waan biraa keessa nama gashamti. Akka nama tokko hiriyaa tokko goddanyaa tokko qabatee jira. Nama biraa faana haasa'uun qabu jechaadha. Akkasuma tantaa. Laakki haasa'uun akkaataa qaba. Wadda qoyga ati dubbii haasa'uu otoo hin ta'in shamarran koo boleetti kooti. Kanaafuu anama isin jaalladheen qaba si faana jiraachaa hin jiraamne nama tokko faana haasa'uu qabu jedhee akkasuma afaan qabadde yoo ta'e. Ati koo jaalala qofaa miti. Jaalala otoo hin ta'in akka hiriyaatti nama tokko faana haasa'uun dirqama qaba. Amma onlaayinii irratti nama tokko faana ishee nama waliin baratte tokko nama seenaa baay'ee waliin dabarsite tokko dingaa onlaayinii irratti arguu dandeessa. Isa wajjin nagaadha fayyaadha walumaan akkam jettee haasa'uu dandeessa. Shamarran immoo sammuun keessan xinnoodha. Kanuma gaafa argitu bala namatti jettu. Laakki sammuun keessan xinnoodha maal jechuudha miti. Fageessanii yaaddu. Laakki kanaa miti. Abbaa manaa ofii akkaataatti qabatu abbaatu beeka kanaafidha. Durbi takka isarratti xiyyeeffattee maaf akkana ta'uu danda'a kan jettuufi malee xiqqina sammuutii miti kana sirreessi atillee. Qoyka kanaaf sirreessi isa booda na gorfatta kaameraa booda. Kan lol baay'eetu jira kan nuti shamarran sammuun keenya xiqqaa miti jedhanii koomentii baay'ee ni yaadu garuu akka dhiiraatti fageessanii yaadan dafanii yaaduu waa tokko karoorsanii immoo ishee diiguu kanadha. Maaliif diigu seete isin matu nama aarsa.
Aariin hunduma irra jira rakkoon qabu ishee waan biraa keessa nagashite. Jala keenyatti hin deebi'an warra biyya arabaan jiran jechuudha isaan hojiirra jiru yaada kana irratti koo sammuu isaanii hin bu'aara jechuu barbaadeen yookaan barumsa xinnoo argachuu danda'u jechuu barbaadeenaan. Kanaaf iyyuu amma mucayyoon kuni mucaa kana jaallatteetti duuyya yoo haatu dubara yoo haariu jaallatteetti. Di jaallattee booda jaalalli immoo yaa fokkisaadha jaalala jechuudha. Akkas akkas jedhamee hiikamuusa baay'een uffata jaalalli. Kanaafuu isheen maal gochuu qabdi akka yaada kootti gorfachuu as deebitee gorfattee waan amala akkasii qabda amala akkasii qabda irraa deebi ani baay'een si jaalladha jette gorfattee waraqata akkanii deebee gara warratti ergatee booda bakka nama kana gorfattee kaayara buufattee faana jiraachuu qabdi malee duuyyeedha namni duuyyeedha jedhee namni yookaan inni ko jecha namni ko nama jaallatu gidduu galee ko dhiiguu danda'a yookaan suma ta'uu danda'a hin beekamu isheenis dubbii nama dhageesse malee ijaan waan argite miti. Warri isaanis immoo dubbii namarraa dhaga'an yoo ta'e malee ijaan argan akka fakkaatu garuu akka kooti. Kanaafuu gorfattee waraqata deebii akka ergate bakka edda jaallattee faana jiraachuu qabdi malee edda bahuu hin qabanii jechuun barbaadan maaliif jaalala akka jaalalli. Qoyme as keessatti waan tokko. Akka yaada kootti jechaadha. Akka yaada keetti sirriidha. Garuu amma fakkeenyaaf namni nama jijjiiruudha moo jireenya jijjiiruutu irra salphata. Nama jijjiiruudha moo jireenya jijjiiruutu irra salphata ilma namaatti. Jireenya kee amma fakkeenyaaf jireenya kee hojjettee jijjiiramuutu irra salphata moo nama hamaa ta'e yookaan immoo duriyyee ta'e tokko gorsitee jijjiiruutu irra salphata mee kanaan. Salphoo otoo hin ta'in egaa hojiin sabda hojiitti gorfamuun irra jiraata bakka hojiittidha. Bakka amalaattis gorsuun isarra jiraata jechuudha malee kun walitti nufusii galeera. Jechuun koo amma ani akka kootitti nama tokko gorsanii deebisa jedhanii itti dadhabuurra. Hojii kee haga san hojjetteen jijjiiramtaa kan jedhamutu keessa keetti. Hojii fi jaalalli walitti dhufa jechuu kooti miti. Ilmi namaa baay'ee ulfaata. Nama baay'ee ulfaata otoo hin ta'in namumatu gorsee deebisa. Namumatu gorsee deebisa. Haala hojiis immoo namni kamiyyuu otoo hojjetin jiraata yaadu. Kuni dirqama. Maal kanaafuu hojiidha bakka. Waa'ee hojii keessa hin galantamu. Waa'ee jaalalaati. Waa'ee jaalala isaaniiti malee. Waa'ee hojii bakki hojiitti bakka hojii qaba mataa sanallee qaba. Garuu ani akka kootitti intalli kun isatti dadhabuurraa oduu hojjettee ofii ishiitii maalinni jiraa miti. Baay'ee ulfaata bara jechuun ani miidhaa shamarran keenya tolchee hin beeka waan ta'eef sirriidha jaalalli akkuma jirutti ta'e yoo inni agarsiin qabduu san qabaachuu baate hin miidhamtu. Amma fakkeenyaaf inni hoo haga ishiin jaalatu san jaalachuu baate intalli kun hin miidhamtu. Jaalala keessa waa baay'ee jira. Dhageeka hin jaallataayyuu miti kan waraqata ergate. Yeroo saniif ta'uu danda'a. Ilmi namaa jijjiiramaadha. Waraqata haqee maatiitti ergachuunsa jaalala mataa isaa danda'e qaba. Jaalala maatiif maatiin illee wal baruu danda'u mataa isaa danda'e qaba jechaadha. Gaafa waraqanni ergamu waraqanni qalbii miti. Jaarsa biyyaa yookaan nama guddaan nama yaaqa. Ilma baluu kan jedhamu jechaadha. Kanaafuu mucaan kun jireenya faana jiraachuu jedhetu malee yeroo kan jedhamu gosa onlaayinii kana. Babbadaa kana isaas ta'anii biriinuu ergi nyaata kana. Isaa malee babbadaan inni kun mataa isaa danda'e qaba. Waan mataa isaa danda'e qaba jechaadha. Waan abbootiin keenya dur nuuf fidanii dhufan kun durduriidha bakka maaliif kabaja qaba aadaa qaba. Iddeen kana yaada isheen bakka dirqama wanti kun bareedaa jira. Gorfattee faana jiraachuus deebitee hojiis hojii mataa isaa danda'e qaba kan hin beeku. Isheenis hojii qabdi. Uftee waliin jiraachuu ni danda'ama. Jechuun barbaada garuu akkuma isiniin jedhee akkuma dura isiniin jedhe karaa namaa keessa galuun baay'ee ulfaata bakka. Abbaatu beeka dabdaabbeessaa kan jedhan sana keessa abbaatu beeka. Kanaafuu waa'ee jireenyasaa abbaatu beeka. Akka isheen jettetti maal yaada kanarratti maal naan jettu isa jettitu dubbachiise malee baay'ee karoora nama keessa galuun xumuratumteedha jechuu barbaade kan. Kanaafuu iddoo akkas ta'e immoo akka yaada kootti yaada isin ibseera jechuu barbaade. Ati immoo yaada qabdu dubbadhuuti viidiyoorra baay'ee kaameraa viidiyoorra baay'ee turaa jira. Viidiyoorra baay'ee turaa jirra waan ta'eef ani garuu baay'ee shamarran fuuqama. Ani akkasuma ani immoo dhiiraaf baay'ee fuuqama. Kana koosatti na yaalaa deebisaa jira inni.
Isa dhugaaf jetti yeroo kamuu miidhamtu shamarrani. Shamarran obbolaa keenya garuu yaa'u isaan dafaniitu waan ta'e dafanii keessa galanii immoo keessa baanaan xinnu sammuu isaanii miidhaman beeka. Kanaafuu takka ani qoosaatti godha amalli koo takka akka qoosaas keessa ergaan inni barbaada kanaaf. Gaariidha. Qoosuun illee barbaachisaadha jireenya ilma namaa keessatti garuu dhiironni obboleewwan keenya nullee ni jaalanna garuu shamarran keenya dafanii miidhamu. Gaafa miidhamne immoo abdii kutuu fa'aa keessa seenna. Waa baay'eetu jira jechuudha shamarran keessa. Kanaafuu ani akka yaada kootiitti of eeggannoo guddaa godhu. Hojii ishiit irratti baay'eetti xiyyeeffachuu maaliif gaa'illi koo asillee gaafa galtee hin jira. Dhugaa namuma rabbi siif teechise asillee gaafa galtee hin jira. Inni guddaan of qabuun barbaachisaadha. Baay'ee sarratti xiyyeeffannoo godhuun maatii erganii fi miti. Namoonni baay'een warra wal fuudhanii yeroo muraasa keessatti walii illee danuun hin jira waan ta'eef of eeggannoo godhuun barbaachisaadha. Jaalalli garuu mataasaa kan of danda'e akkasii miidhamnes tokkoffaa ati kan jirtu bootaa miidhamtuudha. Lammata immoo kanaanis osoo miidhuun qabdu. Viidiyoon keenya guyyaa irraa kana fakkaataa hoo isinitti illee dheerate dhiifama nu godhaa bakka jirtutti nagaa nu ta'a isin jaalannaa isin kabajna. Egaa sheerii nu gochuu hin dagatina bakka jirtutti nagaan isiniif haa ta'u jecha koomentiis immoo nuuf kenna jechuun barbaada. Irra caalatti koomentii ishiidhaaf dubbifachuu dandeessi nagaa ta'a.